Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya oduu galgala kanaa qabannee dhiyaanneerra oduu waliin ansanyii abboomaati. Murni bilisiginnaa kaaba shaggar bakkoota adda addaa keessatti haleellaa xiyyaaraa raawwachuun lubbuu uummata nagaa hedduu galaafate. Maddeen oduu keenya akka gabaasanitti mootummaan bilisiginnaa muddee 2022 godina kaaba shaggar warra jaarsoo fi kuyyuutti haleellaa xiyyaaraa raawwatee jira. Haleellaa samii irraa uummata nagaa irratti raawwateen ona warra jaarsoo ganda faajjii ejersaa jedhamutti namoota 100 ol ajjeesuun hedduu madeessuun barameera. Haleellaa xiyyaaraa kanaan maatii tokko keessaa obbolaayyaan lama jalqabee haga ja'aatti akka ajjeefamantu himame. Haleellaa kanaan namoonni miidhaa ulfaataan du'aatii fi qaama miidhamuu irra dhaqqabe kunneen namoota iddoo boo'ichaa deemaa turan, jaarsolii umriin fagaatan, haawwan, daa'immanii fi barattoota mana barumsaatii galaa turan illee keessatti akka argaman kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Maddeen akka ibsanitti namoonni ajjeefaman reeffi hin kaafamu. Reeffi nama guyyoota muraasa erga ala bulee booda fuulli hin beeksisu namni ajjeefame adda baafatanii awwaallachuun rakkisaa ta'uu jiraattonni ni dubbatu. Maddeen keenya kun dabaluun akka addeessanitti xiyyeeffannoon mootummaa qaama hidhatee naannoo keessa socho'uu balleessuu jedhuun afaan faajjii uumuuf yaalus dhugaan jiru garuu waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane Oromiyaa guutuu addatti godinaalee Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa, guutummaa godinoota Wallaggaa, Kibba Oromiyaa, Booranaaf Gujii dabalatee kutaalee Oromiyaa garaagaraatti haleellaa hawaasa nagaa irratti fuulleffate raawwachuun duulli duguggaa sanyii Oromoo irratti raawwatamaa akka jiru fudhannaa jedhan. Namoonni haleellaa kanaan du'anii fi madaa'anis baay'eedha kan jedhan maddeen murni bilisiginnaa ajjechaa suukanneessaa kana dhoksuuf jecha naannicharraa neetworkii balleessuun odeeffannoo ukkaamsaa jiraachuu ifa godhan. Neetworkiin babbadee deebi'aa waan jiruuf ammas neetworkii balleessuun ajjechaa wal fakkaataa raawwachuu danda'u sodaan jedhu qabnaa jechuun dubbataniiru. Kanaaf uummanni Oromoo haala garas jiru hordofuu qaba jechuunis dhaammatan. Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti haleellaa xiyyaaraa samiirraan uummata nagaa irratti geggeeffameen uummanni nagaa ajjeefamuun gabaafame. Ka odeessa maddeeniitti muddee 2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa ganda Guduruu gabatee irratti haleellaa xiyyaaraa raawwatameen namoonni hedduun miidhamaniiru. Fuma wal fakkaatuun kanaan duras haleellaa fakkaataan bakkeewwan garaagaraatti taasifamaa turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Sadaasa 27/2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Guduruu magaalaa Kombolchaa irratti haleellaa xiyyaaraa ganamaa fi sa'aa booda raawwatamuun gabaasamee ture. Haleellaa kanaan miidhaan uummatarraa ga'ee adda baasuun kan hin danda'amne ta'uunis gabaafameera. Sadaasa 2022ttis mootummaan bilisiginnaa godina Wallaggaa Lixaa ona beegii bakka Loophii jedhamutti haleellaa xiyyaaraa raawwateen uummanni siivilii 5 ajjeefamuu gariin isaanii madaa'us gabaasneera. Sadaasa 16/2022 godina Lixa Shaggar ona Amboo Waddeessaatti haleellaa xiyyaaraa mootummaan bilisiginnaa fudhateen namoonni 19 yoo ajjeefaman 24 ammoo madaa'uunis gabaafamee ture. Sadaasa 15/2022 godina Kaaba Shaggar Darraa iddoo addaa Raachoo Barreessaa jedhamutti uummata midhaan haamee tuuluuf guuraa ture irratti rukuttaa xiyyaaraa raawwatameen namoonni 34 yoo du'an 41 ol ammoo madaa'aniiru. Sadaasa 14/2022 haleellaa xiyyaaraa yeroo sadaffaaf godina Lixa Shaggar Cobii bakka Addis Katamaa yookiin dhaaba Dogdoqqeetti geggeeffameen namoonni siivilii 49 yoo du'an 67 ol ammoo madaa'aniiru. Sadaasa 9/2022 godina Lixa Wallaggaa ona Mana Sibuu magaalaa Mandiitti haleellaa xiyyaaraa mootummaan bilisiginnaa raawwateen namoonni 100 ol ajjeefamuu hedduun ammoo madaa'uu gabaafnee turre. Sadaasa 2/2022 godina Lixa Wallaggaa ona Boojjii Birmajii magaalaa Biilaattis rukuttaa xiyyaaraa lammiilee siivilii irratti mootummaan bilisiginnaa raawwateen namoonni 80 ol ajjeefamuu dhibbootaan madaa'uun gabaafamee ture. Haleellaan xiyyaaraa walitti fufiinsaan Oromoo irratti ta'aa jiru kun kan nu agarsiisu ta'e jedhamee duguggaan sanyii uummata kana irratti raawwatamaa akka jiru ta'uu addeessa. Kana waan ta'eef Oromoon keessaa fi alaan walitti callisuu hin qabu, sagalee waliif ta'uun wal bira dhaabbachuu qaba jechuun maddeen oduu keenyaa dhaammataniiru. Dhumaatii uummata Oromoo irraa dhaabbachuu qabaa jechuun barattoonni Oromoo haalli Oromiyaa keessaa kan isaan yaaddesse ta'uu irraa fincila dhoosuun gabaafame. Maddeen akka gabaasanitti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa fi
qeerroon bilisummaa Oromoo muddee 3 2022 ajjeechaa hidhaa saamiinsaa fi waliigalatti dhumaatii jumlaa uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiru balaaleffachuun sagalee diddaa dhageessisuu isaanii oduu keenya kalee keessatti gabaafnee turre. Barattoonni Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo fi sadarkaa garaagaraa irra jiran uummata keenya haala mul'atee hin beekamneen dhumaa jiruu fi Oromiyaa dhabamuuf geessee jirtu baraaruuf sagalee waliif ta'uuf gamtaan waliin kaane haa hiriiru jechuun yaamicha godhanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun har'a Abuna Gindabaratitti barattoonni sadarkaa lammaffaa Abunaa haala hamtuu keessa ta'anii barachuun itti ulfaannaan uummata Oromoo guutuu Oromiyaatti dhumaa jiruu fi sagalee ta'uufiin mormii fincilaa dhageessisaniiru. Hordoftoota keenya ammas oduun keenya akkuma itti fufeetti jira. Ilmaan Oromoo naannawaa magaalaa Finfinnee jiran ukkaamsanii hidhuun jabaatee itti fufee jira. Mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo akka diinaatti adamsee hidhuu fi eessa buutee isaanii dhabamsiisaa jiraachuu maddeen gabaasuu irratti argamu. Godina addaa naannawaa Finfinnee kan jiraatan dargaggoonni Oromoo hedduun yeroo ammaa kana adamsamaa akka jirantu himama. Har'a jechuun muddee 4/2022 ilmaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Burraayyuu naannoo Dirree Cirrachaa yookiin Ashawaa Meedaa jedhamuun beekamu jiraatan hidhattoota mootummaan funaanamanii erga guyyaa guutuu aduurra oolfamanii booda guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 2:45 waaree booda jechuudha konkolaataa haguugameen fe'amanii bakka hin beekamne akka geeffaman odeessi suuraan deeggaramee nu dhaqqabe ni ifoomsa. Ilmaan Oromoo Harargeerraa bara 1996 sababa hongeen buqqaanii Wallagga Bahaa qubsiifaman halkan tokkotti finxaaleeyyii Amaaraan ajjeefaman keessaa gariin maqaan isaanii argamuun ifa ta'ee jira. Asnaaqee Kaabaa, Usmaa'eel Dassaalee, Umar Mahammad, Shukrii Mahammad, Zenetii Said, Mahammad Kamal, Tamasgeen Malkaa, Muuhee Daawud, Mahammad Ali, Ibrahim Ali, Kaamil Badruu, Ahmad Kaamil, Umar Ali, Warquu Gabbisa, Madiinaa Kamaal, Xoobiyaa Kamaal, Ibrahim Ali, Taajuu Mahammad, Asnaaqee Abbaabbuu, Saanii Kamaal, Ahmad Kaamil, Samiiraa Said, Faaxumaa Jibriil, Xilaahuun Kabbadee. Namoota ajjeefaman kana keessaa kanneen maatii isaanii waliin wareegaman ammoo Muusaa Alii Usmaan maatii isaa nama 10 waliin, Jamaal Daamxoo maatii nama 5 waliin, Muusaa Alii miseensa maatii nama 7 waliin, Abbaa Dhufeeraa maatii nama 6 waliin, Muusaa Yusuf maatii nama 5 waliin, Qaasim Siraaj maatii nama 3 waliin, Kamaal Fadluu miseensa maatii nama 21 waliin bakka tokkotti akka ajjeefaman barameera. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftuu fi deeggartuun ilmaan Oromoo jumlaan hidhamaa jiraachuun barame. Odeessi maddeenii akka ifa godhutti kibba baha Oromiyaa godina Baalee Ona Gobbaa fi naannootti kaabinee fi kaadireen gandeenii uummata irra deemuun waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftuu fi deeggartuu ittiin jechuun uummata jumlaan manneen hidhaatti guuraa jiraachuun dhagahame. Akka kanaan Sadaasa 30/2022 Ona Gobbaa gandeen baadiyyaa kanneen akka Sheedam, Saa'imannaa Sochoo fi gandeen magaalaa Gobbaa keessa deemuun uummata jumlaan guuranii akka hidhantu gabaafame. Kaabinoonni murna PP uummata irra deemanii hiraarsaa jiran keessaa kanneen maqaan nu dhaqqabe Awwal Abdul Jawaa Turaa, Abdusalaam Ibrahim Amadoo,
hiikoo shabaa daayirektara mana barumsaa sannaatteeti. Sababa tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftuu fi deeggartuutiin waajjira poolisii ona gubbaatti hidhamanii hiraarfamaa kan jiran keessa kanneen maqaan isaanii yeroof nu dhaqqabe ammoo Abdul Jaliil Hajii Xeelloo, Qaasim Abdullaahi Hajii Xeelloo, Ibraahim Abdullah Jaliil Hajii Xeelloo, Baamud Abdul Jaliil Hajii Xeelloo abbaa fi ilmaan sadi maatii tokko keessa intala Umar Galgaloo abbaa ishee Umar Galgaloo bara 1995 wayyaaneen kan ajjeefame, Ibraahim Surur, Ibraahim Sheekaa, Ibraahim Muhammad Haji Amaan, Umaree Waliyyii, Gaariib Ibraahim Kennoo fi Jeelaan Haji Maammuu kanneen jedhaman keessatti argamu. PP'n waraana ishee helikopteraan godina Beenishaangul Gumuuzitti guuraa jiraachuun gabaafame. Akka gabaasa maddeenitti PP'n hoogganoota waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana jiran to'anna jechuun waraana ishee xiyyaaraan gamasitti guuraa jiraachuutu gabaafamaa jira. Naannoo Beenishaangul Gumuuz Onamaa'oo Koomoo Gandaashiyoo Barguushoo jedhamu keessatti loltoota ishee helikopteraan harcaasuudha kan gabaafame. Onni Maa'oo Koomoo Tongoo jalatti kan argamtu waggaa ta'u bakki kun ona Beekirraa kiiloomeetira 18 qofaa fagaattee akka argamtu maddeen gabaasaniiru. Oduu xumuraatiin hawaasni Oromoo biyya Noorwee magaalaa Osloo fi naannoo ishee jiraatu ajjechaa xiyyaaraa nammaleessaa fi waraana lafootiin Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru balaaleffatan. Rakkoon siyaasaa fi haalli ulfaataan amma biyyattii mudatee jiru lolaan furmaata argachuu hin danda'u kan jedhan hiriirtonni kunneen mootummaan maalna dhibdeedhaan ajjechaan inni lammiilee Oromiyaa irratti raawwataa jiru dhaabbachuu qaba jedhan. Hawaasni Oromoo magaalaa Osloo fi naannoo ishee jiraatu hiriira balaaleffannaa guyyaa kaleessaa ba'een ajjechaa diroonii fi gareen faannoo deeggarsa mootummaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru cimsanii balaaleffataniiru. Lolli cimaan Oromiyaa keessatti deemaa jiru akka dhaabbatu mootummoota addunyaafis yaamicha taasisaniiru. Hiriira kanarratti dhaadannoowwan adda addaas dhaggeessifameera. Ajjechaan lammiilee nagaa furmaata fiduu hin danda'u. Haleellaan diroonii saba Oromoo irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu qaba kan jedhanii fi PP'n uummata Oromoo bakka bu'uu hin danda'u dhaadannoon jedhu dhaggeessifameera. Dhaadannooleen kunis kan dhaggeessifaman paarlaamaa mootummaa Noorwee fuulduratti ta'uu koreen qindeessituu hiriirichaa himaniiru. Itti fufuudhaanis waajjira ministeera haajaa alaa Noorwee durattis dhaamsa isaanii dabarfachuu dabalatee haala Oromiyaan wayita ammaa keessatti argamtu akkasumas yaada furmaataa ta'uu malu kan of keessatti qabu xalayaa hawaasa Oromoo Oslootiin qophaa'e paarlaamaa fi waajjira ministeera haajaa alaa Noorweetti galchaniiru. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaa kanuma.